Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyantii mee viidiyoo kana kootaa walumaan ilaallu waan nuti dirqama ofirra kennee nu dhaalee jiru silaayyuu nuti karaayyuu manumaan tolla ilmaaniin tolla garuu dirqama ofirra kennee waan ilmoon teenetti jirtu akkanatti ilmoon nama faana rarra'aa nama faana cabaa kootu galisee argaa jedha nama gaafata yaa rabbi dhiifama nu godhatti wallaahi rabbiin nu faadheessu waan nuti keessa jiru kan yaa rabbi nu dhiisi rabbi nagaan itti si haa deebisu waan biraan jedhu namni waggaa 3 waggaa 4 uf gabroomsee rakkoo keessa bahee miidhaa keessa bahee waggaa 40 achi booda bilisaan jiraata. Hin taane taanaan waggaa 40 rakkoo keessa deemaa rakkoo himachaa furmaanni dhufu tokko illee hin jiru. Kanaaf yeroo keessan social media irratti hanga silaa fayyadamuu qabuun ala warri fayyadamtan ofirraa dhaabuun dirqama. Lammaffaa gosa barnoota barattanii filataa waan uf dura ta'uu barbaadan saniif gosa barnoota har'a haayiskuulii keessaa fi yuunivarsiitii keessatti kennamu irratti xiyyeeffachaa deemuun dirqama. Sadaffaa barattootaaf hin jedhu namni hunduu rool moodeela barbaada. akka amantii keenyaatti nabi rabbi alayhi salatu wassalam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir jedha rabbi subhanahu wa ta'ala. Nabi keenya hordofna sambood akhlaqa ulamaa keenya laal ulamaa rabbaani ulamaa yoo isa argan akhiraa yaadatan ka yoo isa argan sodaan rabbi namatti mul'atu jechaadha. Kanniin hordofaa duuka deemu karaan immoo beekamaadha. تركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كرى نبي ربي عليه الصلاة والسلام نتي منيجر أخلاق أدب مو كآدا كغوسا كفرا كبيا سفو كيتين جدا نكمل وانت إيه هندا وان شريعة أولين دين نكمل ندين ما تجعل وان شريعة كنا أولين تنبو نكمل ندين هاتو ملي حال أمجرو كبتم أمجرو الرتي akka sabaatti akka biyyaatti injifannee bahuu barbaanna taanaan karaa amma irra deemnu kanarraa karaa biraatti siquun barbaachisaadha. Karaan biraa jalqaba mul'ata qabaachuudha. Vision mul'ata waan gaarii arguu qabda. Manaaba gaarii arguu qabda. Manaabni waanuma ati guyyaa dalagde halkan si fida irra caalaa shayxaan guyyaa wanni ati manaabdu sun karaa sirrii ta'u laaluun dirqama. akka halkan abjuu san argitu. Kanaaf mul'ata qabaachuu qaba.